Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuma gartatti sinaa qaqqabu isin jechuun jaaladhaa bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii anis nagaa koo galata waaqayyoo isin jechaa egaa akkuma waadaa isin galee viidiyoo waa'ee xarabbeezaa yeroo darbe xarabbeezaan kun bira hin jira garuu gatii isaa isinii baasetan isinii fi jedhee akkuma waadaa isin galee viidiyoo kana qabadhee kana keessan dhufeetoo jira. Warroonni chaayinaa laayyaantu sallaatti faaraa wataatan garatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gabarmaan affirraa kooti. Warroonni immoo afaan turtii gootaan viidiyoo kana sheer godhuun hiriyoota keessan biraan gaattaa fayyadaman. Dhugaa dubbachuuf gatiin isaa wuddii ta'eeti miti. Meeshaaleen ana asirratti dabarsaa jiru argitan akka nama hawwatan. Soofaa xarabbeezaa kan akka qumsaaxinii kan akka biiffee ta'ee kan akka algaa wanti hunduyyuu meeshaalee ismaartii ta'e. Sagalee kiyyaaf ijaaf qalbii keessan irraa hambisaan isin jedha utaaluun akka malee naqabeetu jira. Egaa ka'ama kara keenya hababaan namni tuyyuu jira urgaa adda addaatiin ta'ee hin beeku. Utaaluun baay'ee naqabeetu jira jechuudha. Kanattiin sagaleen koo isinitti illee jijjiirame jechuudha. Fani isiniin jecha egaa ka viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana irra buttaniifis deebiin argattanii. Duwwattis deebitaniif deebiin argattan. Inni guddaan viidiyoo obsaan hoggaa dhaggeeffattan viidiyoo daqiiqaa 10 immoo akkasiidha. Kanaafuu obsaan dhaggeeffattanii barumsas keessaa argattan. Warroonni immoo xalabachuu barbaadan illee bilbilli kiyya. Asuma gubbaarra jira isiniin jechuun jaaladha. Ittaan sudhaan immoo ijoolleen baay'een ammallee eessatti argamta jettan jirtanii ani kaa jireenyaan adaaman jiraachaa jiran isiniin jechuun jaaladha. Garuu Oromiyaa keessa bakka barbaadan meeshaaleen isinii deema. Har'as borus kanuman isinitti machuudha. Ittaan sudhaan immoo ijoolleen baay'inaan harsii seenetti dhufnee jettanii homaa rakkoon qabu harsii dhiisitti Oromiyaa keessa bakka barbaade meeshaaleen hin deemaa isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kaanee dhalootan harsiidha. Harsii asallaadha. Garuu ilmi namaa immoo jireenya bakkuma isaa tole isaa mijate jiraata jechuudha. Kana fakkaata isiniin jechuun jaaladha. Waa'ee kanaat irratti itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuuf keessattu. Algaa ismaartii ta'e qabadheen isinii dhufeera. Algaa san bira ga'uuttanii viidiyoo dhariifattan. Jidduu keessatti biiffeen isin jala darbuu danda'a. Biiffee bareedaa ta'e qabadheen dhufeera. Qumsaaxinii jechuudha. Qumsaaxinii baay'ee bareedaa ta'e. Keessattuu mana yeroo kana keessa namni mana baay'ee gurguddaa nama muraasatu ishee ijaara. Baay'inaan kanan argaa jiru kan mana namni kutuma bichaa saaloonii bal'ifatee kutaa hirriibaa waan akkasii ijaarrata. Mana bootaa keessan kutaa hirriibaa qalxaf godhee algaa keessaniif meeshaa keessaniif komodiinoo keessan isinii qabu biiffee babbareeddu qumsaaxinii dhiifama qumsaaxinii bareedduu qabadheen kana keessan dhufu gatiin dhugaan isiniin jedha. Hojiin meeshaalee kanaatii fi gatiin isaa walitti dhufu. Dhuguman isiniin jedha jechuudha. Ani xalabadhaa yookaan bitadhaa jechuu koosantan isuma dhugaan isinitti hima. Kana hoggaan jedhu immoo ijoollee keenya meeshaalee kana ani isinaa beeksisu malee gaadaa keessan laallachaa. Boruu keessan meeshaalee erga bitattaniin booda immoo jireenya kiyya kana hool lafa godhadhe kanaan galee hojjedha jechaa. Akkasitti gaadaa keessan laalaa meeshaalee bitadha. Egaa ka gorsa koo biraan hambisu. Bitadha akkasin jala dabarre qofa jedhee hin darbu jechuudha. Kanaafuyyuu of laaluun dirqama keenyadha. Wanti xiqqaadhaan hojjechuun hin danda'amu. Meeshaalee fakkeenyaaf har'a meeshaalee kanaan argite. Boru gaafa bituudhaa deemtu fakkeenyaaf meeshaa gaafadhu nutti meechaa jirtu ijoolleen jechuudha. Gaafan ani gaafadhuu fi gaafan deebi'ee bituu deemu gatiin isaa walitti dhufu. Nama saalfachisa. Baay'izawwee ani waan nama gammachiisu keessaa baatii maalinni soorii risiitiin qopheessisiisa meeshaa bitu. As keessatti immoo waan dubbachuu barbaadu raatee taanaan gaafa risiitiin si muran gatiin ni dabala. Sababbiin isaa gibira keenyadha. Gibira mootummaati jedhanii risiitii hoggaa sii kennan gatiin meeshaalee irratti dabaleeti. Ani immoo kana amanamummaa koo waan an barbaadu fan risiitii bita jechuudha. Kanallee na hubadhaa isiniin jechuufani risiitiin ni qophaa'a. Lakkii immooyyuu risiitiin barbaadnu abbaan jedhe hoo jiraate ta'ee keessa meeshaalee kiyya irratti narratti hin dabalamin gaafa jedhu abbaan risiitiin hafuu hin danda'a. Garuu hagaammaan kana ittiin bitaa jiru risiitiin isiniin jechuufan barbaada. Itti aansuudhaan immooyyuu kunooti. Qumsaaxiniin qalxaf jettee bootaan fixxu. Kutaa hirribaa jechuudha. Egaa algaan koo naan dhumanne anuuyyuu algaan koo gaafa dhumatee algaan koo mana koo ga'e nan laala hoo bootaan naa ga'e anuu nan bitadha jedheen baay'ee hawwaa jira shiitan.
gatiin isaa guddaa ta'eeti. Soorii maaliif hin dubbatin meeshaalee kana gatii isaa tokko jalaan nutti himtu jechuu dandeessan. Dubbii qulqulleeffannee wal gorsinee erga kaaneen booda gatiin erguuyyuu hin dhaqu ni dhageessan isin jechuun jaaladha. Meeshaaleen isaa ismaartii kan ta'e. Kan hojjechaa jiru hoo ijoolluma keenya ijoollee Oromooti. Yeroo baay'ee kan nuti gaafa ijoollee Oromoo bira ta'e waa gadi buusuu jaalannaa kana hoon jedhu immoo ijoolleen sooshaal miidiyaa baay'ee cimtoota nan beeka. Waa'een taajjabe tokko garuu gaafa tokko meeshaalee wayii mucaan Oromoo hojjechaa jiru irratti qabadheen viidiyoodhaan isinii dhufa. Amma as keessatti makuun barbaadne viidiyoo san jechuudha. Kanaafuu gaafa waldeeffannee biyyallee hoogallee saba keenyatti gaafa himnu wal jajjabeessaa deemne jechuudha. Lafarratti illee jajjabinni jiraachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo miidiyaa adda addaati irratti qofa wal jabeessuu osoo hin taane lafatti illee namni keenya wal jabeessuu qaba kan jedhu tokko fuulduratti viidiyoo isinii qabadhee tan dhufa meeshaalee san irratti hojjechaa jechuudha. Guyyaa har'aatiif kana fakkaata meeshaaleen kun. Baay'izawwee xarabbeezaa duubaa sanirraa hin jalqaba jechuudha. Gatii isaa gatii xarabbeezaa duubaa 18,000 bichaadha. Dhugaan isin gatii ta'eetii miti kun. 18,000 jechuun xarabbeeza sun teechoo jaha qaba. Xarabbeezaa argaa jirtanii mastaawutii qaba. 18,000 bicha. Har'a firaashii takkitti nuu meeqan bitama. Kanaafuyyuu 18,000 baay'ee bareedaa nyaata kan sufraa jarri jedhu sanidha jechuudha. Saaloon irraa bootaa kuttet teechiftaa nyaata keechitti dhiyeessitaa soofaa wajjiiwwan wal qaban tokkomtu jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf asallaa keessa manneen akkasitti ijaara namni baay'inaan asallaa keessatti arge waan akkasiisanii akkatti inni foormii qabu. Yoggaa seenan karra akka mana harabaa sanitti jechuudha. Akkasittiidha yoggaa ol seente maal argatta xarabbeezaa nyaataa argatta. Achirratti akka sufraa isaan jedhan san irratti dhiyeeffame achirratti nyaanni diradiramee akkasitti nyaatu. Isiniin jechuun jaaladhaa xarabbeezaan kun isin jala darbuu hin qabu. Gorsa kiyyaan booda kun. Algaan tun dhugaan isiniin jedha ismaartidha. Ayyaantuu asallaatu viidiyoo yeroo san irratti hojjedhee algaa yeroo san xalabsiifadhe san algaa san nan jijjiirsiifadhe. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Maaliif algaa kana gaafa naqeetu argu eegaa kaanii qabdii algaa sanii nan kenne yeroo darbee algaa irratti hojjedhe san argitanii jirta. Filannoon kun algaa kana ture isiniin jedheen ture. Garuu algaa kana arginaanan naa jijjiiri jedheeni ergan qabdii kennee jechuudha. Dafeen jalqabne kan horofaa qaba waan ta'eef nan jijjiirsiifadhe jechuudha. Egaa algaan kun baay'ee mirxiidha. Dhugaan isiniin jedha ijoollee Oromoo inni guddaan kanaan dura waa'ee algaati irratti gaafa dubbadhu jechaan dubbadhee qaba. Duddaa fi biyyaan lafaa ka'aa jedhan Oromoon waggaa mammaakoo jechuudha. Duddi maaliin yoggaa ciisichi keenya nuti toleedha jechuudha. Dhugaan isin jedhe keessattuu nuti shamarran biyya arabatti gal namni rakkoo duddaa dhabe tokkomtuu jiru. Amma firaashiin ani irra rafu firaashii isboonjii kanaadha jechuudha. Ganama baay'ee rakkadha. Kanaan dura viidiyoo isaa hojjedheeraa irra deebi'ee haasa'u algaan murteessadha ilma namaati. Bootan ciimicha keetii bootan ati ciiftu murteessadha ilma namaati. Kanaafuyyuu algaan kun gatiin isaa wuddii ta'eeti. 21,000dha. 21,000 jechuun isinarraa achi teessanii baay'ee isinitti fakkaachuu danda'a. Hiyyeessumti homaa hin qabne birrii tana guyyaatti waan lakkaa'udha. Birrii baay'ee homaa faayidaa dhabde biyya keessatti. Kanaafuu algaa kana fakkaatu. Kanaan argachuu jechuun waan xiqqaa miti isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu algaa kana yoo barbaadan xalabachuu ni dandeessanii. Bilbilli kiyya 945 82 67 taabbileelii gubbaarra isiniif hanteechisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa meeshaaleen ani asirratti dabarsu kun meeshaalee akkuma asirratti argitan kana dogoggora tokko doonqabaatiin isinii hojjetamee kan bahudha. Warri biiffees barbaadan, warri algaas barbaadan, warri immoo kan isa caammaa keessa naqatan qaawwa qabu. Fakkeenyaaf caammaa amma baay'ee nama rakkisa dhugaan isiniin jedha biyyatti jechuudha. Caammaa feestaalii gaafa teechiftu foolii kennaa. Gaafa shaanxatti naqxu foolii kennaa baay'ee nama rakkisa. Qubsaatiin xiqqoo ishii qaawwa qabdu san gaafa hojjette bakka barbaadde teechifatta akka geexitittis hin ta'a. Ati caammaan kee odoo foolii hin godhatin itti fayyadamte jechuudha. Meeshaaleen akkanaa kun gatii rikkaasan boqonnaa waan itti argannu nuu ta'a mana keenyaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaan isiniin jedha waanuma sammuu namaa nama boqachiisu waanuma ija namaatti toludha jechuudha. Waan qabadhee dhufu yeroo darbees argitanii jirta soofaa haallee xarabbeezaa isa irratti hojjedhellee jechuudha. Kanaafuyyuu soofaa xarabbeezaan isaaniituyyuu ismaartii kan ta'anidha jechuudha. Babbareedina isiniin jechuu kooti. Kuuwwan feekidhaa akkanaan hin jenne ijoollee bareeda jechuu kootidha malee kuuwwan gaarii miti jechuu kooti miti jecha kooti jecha fayyadamee fi
naasirreessaa isin jechuu fan jaaladhaa ismaartii hoggaanir baay'ee bareeda jechuu iskiyya malee kuwwaffee kidha jechuu kootii miti meeshaaleen isaa achitti biratti hojjisiisaa hojjettoota qaxaree yeroo hunda dubbadha kaa waa'ee achi waa'ee meeshaaleen ni hojjetuu inni isiniin jedha waan barbaadan karra isaa keessatti argattu yeroo kamiyyuu namani keessummeessaa sirriitti nama hojii jaalatu dhugaan isin jedha halkan agasaa jaa nama hojjetudha jechuudha. Viidiyoon koo guyyaarraa kana ja'a fakkaata. Sheer godhaa waliif.